qondaalli ABO Gadaa Gabbisaa maneedhaa keessatti dhibeen hubamee jiraachuun maddeen eeran. Waggoota lama oliif mana raarsaatti yakka tokko malee dararamaa kan jiru qondaalli adda bilisummaa Oromoo Gadaa Gabbisaa maneedhaa keessatti dhibee tiruun qabamuusaa baatilee darban keessa dhaga'ameera. Gabaasni amma ba'aa jiru immoo dhibeen sun itti hammaachuun akka malee rakkataa kan jiru ta'uuf yaala gahaa dhorkamuun miidhaa hamaaf saaxilamaa jira jedhan. Qondaala olaanaa ABO kan ta'an Jaalabdii Raggaasaa gaafachuuf magaalaa Buraayyuu deemee qabamee hidhameera. Maneedhaa bakkeewwan adda addaatti dabarsuun gidiraa kan irraan gahaa turan caasaaleen PP yeroo ammaa kanas maneedhaa keessatti rakkataa kan jiru yoo ta'u dhibee tiruun qabamee yaala dhabuun miidhama guddaa keessummeessaa kan jiru ta'uu odeeffannoon arganne foomseera. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii keessatti maqaa sakattaa WBO jedhuun waraanni PP hawaasa Oromoo nagaa hidhaa fi dararaa jiraachuun dhaga'ameera. Sakattaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii aanaalee Jajjuu fi Martii akkasumas magaalaa Boolee keessatti humnoonni mootummaa bobbaafamuun hawaasa nagaa irratti yakka namoomaaf ajjeechaa raawwachaa jiraachuun eerame. Aanaa Jajjuu Gandaachaa immoo magaalaa Jimaat jedhamu keessatti amajjii 3 bara 2023 humnoonni mootummaa namoota nagaa 6 deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun ajjeesuu hawaasni himataa jira. Waraanni mootummaa hawaasa nagaa hojjettoota mootummaa dabalatee akka ajjeesanillee kan himame bakkichatti tibbana WBO'n tarkaanfii fudhachuu jabeessuu isaarraa kan ka'e akka haaloo ba'annaatti waraanni PP uummata nagaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun ajjeechaa raawwachaa akka jiran gabaasichi ibseera. Deeggarsi uummati WBO'f taasisu kan hin gammachiifne caasaalee biltsiginnaa waraana bilisummaa Oromoof keessaa baasuu diddan maqaa jedhuun jiraattota irratti duula bananii jiru jedha odeeffannoo keelloon argate. Uummanni nagaan haala ulfaataa keessa kan jira yoo ta'u hidhaa jumlaa reebichii fi ajjeechaan hammaatee akka jiru simameera. Aanaalee Martii magaalaa Bulbulaa Abboomsaa akkasumas Karrayyuu Fantaalleef Boosat keessatti lubbuun ilmoo namaa guyyaa gara guyyaatti darbaa jiru akkaan hammaatee kan jiru ta'uu himameera. Mootummaan Itoophiyaa lola WBO waliin gaggeessaa jiru nagaan akka xumuruuf waamichi karaa adda addaa taasifamuufis lola WBO waliin gaggeessu jabeessee kan itti fufuu ta'uu karaalee hedduu ibsaatii jira. Haala kana keessa Suweetaa WBO'n waraana isaa rukutu caasaaleen PP'f waraanni raayyaa ittisa biyyaaf kanneen mootummaa bobbaasu uummata nagaa irratti xiyyeeffachuun ajjeechaa kan raawwatan ta'uu irra deddeebiin ni gabaafama. WBO'n godina Arsii Bahaa aanaa Martiif Jajuu keessatti lola gaggeesseen injifannoo gonfachuu beeksiseera. Sochiisaa guutummaa Oromiyaa keessatti babal'isee daran walleenjisuun lola mootummaa Itoophiyaa waliin gaggeessaa kan jiru WBO'n Arsii Bahaa aanaa Martii fi Jajuu keessatti loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu beeksiseera. Maddeen odeeffannoo keenyaa akka jedhanitti WBO'n zoonii Kibba Bahaaf Bahaa Shaggar keessa socho'u godina Arsii aanaa Martii fi aanaa Jajuu keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo gurguddoo gonfatee jira. Lolli kun amajjii 3 halkan kan gaggeeffame yoo ta'u aanaa Martii magaalaa Heellaa jedhamtutti WBO'n waraana mootummaa mooraa keessa jiran lolee baasuun gabaafameera. Lola kanarrattis meeshaa waraanaa hedduu kan boojee yoo ta'u loltoota mootummaa hedduu ajjeesuuf madeessuun gabaafamee jira. Oduma walqabateen WBO'n zoonii lixaa guyyaa har'aa Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggii keessatti lola gurguddaa loltoota mootummaa Itoophiyaa waliin kan gaggeessee jiru ta'uun gabaafameera. Dabalataan tibbuma kana Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limuu keessattis WBO'n lola guddaa gaggeessuun loltoota biltsiginnaa dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuuf hedduu isaaniirra miidhaa geessisuun dhaga'ameera. Lola kanarrattis hidhamtoota siyaasaa maneedhaa keessaa baasuu dabalatee meeshaa waraanaa hedduu siikkachuun himameera. Waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti sochiisaa jabeessee kan jiru yoo ta'u hawaasnis ta'e WBO'n gabaasaa kan jiran mootummaan garuu faallaa kanaa WBO qulqulleessaa akka jirutti miidiyaalee qabu maraan gabaasuutti jira. Kibba Oromiyaa keessatti bakkeewwan WBO'n waggootaaf to'atee ture to'adhe jechuun fuula miidiyaa hawaasaa karaa feesbuukiitiin raayyaan ittisa biyyaa tibbana gabaasaa turuun kan yaadatamudha. Duula daguggaa sanyii Minilikiin baname godaannisa seenaa ta'e Oromootti kan hafe seenaan lola Calanqoo bor waggaa 136ffaansaa kan yaadatamu ta'uun gabaafameera. Duula daguggaa sanyii bara bulchiinsa Minilik uummata Oromoo Bahaa Oromiyaa Calanqoo irratti banameen namoonni kumootaan lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabaniiru. Akkasuma Arsiitti harkaa fi harma muraatu raawwatame. Gochaa harka muraa fi harma muraa sirna Impaayera Itoophiyaan Oromoo irratti raawwatame kun guutummaa uummata Oromoo biratti laalaa fi godaannisa baraan kulkulfamaa hafu ta'ee yaadatamas geera. Addattammoo seenaa calii Calanqoof aanolee yoo yaadatu hawaasni Oromoo miira gaddaa hamaan kan yaadatudha. Sirni Itoophiyaa mootii Minilik
minilikiin gaggeeffamaa ture gocha ammeenyaa sukkanneessaa ta'e Oromoo irratti raawwatee darbe. Gochi kun eenyu deebi'ee haaroon bifa akkaan hamaa ta'een mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahimadiin ammoo sirna morma muraan raawwatame jaarraa 18ffaa keessa Atsee Tewoodiroos dabalatee bara mootummaa Minilik uummata Oromoo gadaan bulaa turetti duuluun lola jabaa baneen keessattuu Oromoota Walloorraa eegaluun tuulama sikkoo mandoof ituu fi afran qalloo irratti yakka hojjetame seenaatu galmeesseera. Keessumaa duulli lola Minilik Oromoota Walloo kan mootummaa Tewoodiroos jalaa baqatan irratti 1872 irraa eegaluun gaggeeffamaa akka tures himan. Ittuma fufuunis bara 1875 irraa eegalee gara Shawaa ce'uun Oromoota tuulamaatti duuluu bara 1880 irra immoo Oromoota sikkoo mandootti duuluun gochaa sukkanneessaa harkaa farma muraa aanoleetti raawwachuun ni himama. Bara 1885 irraa eegaluun Oromoota ituu kan Ona Carcar keessa jiraatu irratti waggootaaf lola jabaa gaggeessaa turuu seenaan ni hima. Mootiin Minilik amajjii 1887 irraa eegaluun Oromoota afran qalloo irratti duuluun Calanqootti yakki sukkanneessaan hojjetamuutu ibsame. Lolli kun bakka lamaan ta'uu fi inni tokko lola Calanqoo inni lammaffaa Calanqoo Caalii jedhamuun kan beekamudha. Seenaa sukkanneessaan kun boor waggaa 139ffaansaa haalaan kan yaadatamu ta'uun gabaafamee jira. Seenaa sukkanneessaa Oromoota lafa isaaniif biyyoofiif jecha lubbuu dhaban kana yoggaa yaadatu Oromoon roorroo har'aa fi roorroo kaleessaa ofirraa fonqolchuuf kutannoo horatee itti deemuu akka qabus dhaamameera. Ilmaan Oromoo akkuma jaarraa tokko dura lafa ofii tikfachuu aarsaa guddaa kaffalaa turan har'as biyyaa fi biyyee ofiif jecha lubbuu ofii haala sukkanneessaan dhabaa kan jiran ta'uu hubatamaadha. Nageenya biyyoo fi saba ofii tiksuuf ammas taanaan uummanni Oromoo tokkummaan walta'ee socho'uu akka qabu gabaafameera. Gaanfa Afrikaa keessaa irra deddeebiin haleellaan kan keessatti gaggeeffamu Somaaliyaatti haleellaan boombii maatii tokko keessaa namoota 9 ajjeesuun himameera. Somaaliyaa bulchiinsa Hiraan keessatti haleellaa boombii konkolaataa irratti dhoofameen namoonni 26 kan ajjeefaman yoo ta'u isaan keessatti kan argaman haleellichaan maatii tokko keessaa namni 9 lubbuu dhabanii jiru. Reuters akka gabaasetti haleellicha kan raawwate duuba Alshebaab jiraachuusaa caqaseera. Komishinarri magaalaa Mahaas akka jedhutti manni isaa fi manni miseensa paarlaamaa naannichaa xiyyeeffannoo haleellaa kanaa turan. Yeroo masan haleellaa lammaffaa gabaa irratti xiyyeeffate akka gaggeeffame miidiyaaleen gabaasaniiru. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti dho'insi boombichaa cimaa waan tureef namoonni fageenya irra turan illee caccabaa achirraa furguggifameen madaa'aniiru. Kun haleellaa hamaadha jechuun namni ijaan arge Aadaan Hasan waa'ee reeffa namoota argee AFP'tti himeera. Dhiyeenya hoteela Moqaadishoo beekamaa tokko irratti haleellaa gaggeeffameen namoonni 20 ol ajjeefamuu isaanii hordofee pirezidaantiin Hasan Sheek Mohammad hagayya keessa waraana guutuu gartuu Islaamummaa finxaaleessan irratti labsuu isaanii booda ji'oottan dhiyoo keessatti Alshebaab naannoo gadhiisisaa akka jiran himama. Ji'oota lamaan booda haleellaan boombii konkolaataa fayyadamuun daandii namoonni hedduu fayyadaman Moqaadishoo jiru irratti gaggeeffame yoo xiqqaate namoonni 100 ajjeefamaniiru. Alshebaab haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhateera. Itti aansuun pirezidaantiin Mohammad magaalotaaf gandoota Alshebaab to'atee jiru gadhiisisuuf humna waraana Somaalii fi milishaa gosoota mootummaan deeggaraman bobbaasaniiru. Naannolee to'atanii turan dhabaa dhufuus Alshebaab giddugalaa fi kibba Somaaliyaa keessatti haleellaa gaggeessuu itti fufeera. Humnoonni waliinii Afrikaa fi USA lola Somaaliyaan Alshebaab irratti bantee jirtu gargaaruuf fandii baasanii jiru.